Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo hadda qabadhee isinii deebi'e keessaa wantoota lama irratti hundaa'a jechuudha. Tokkoffaa mucayyoo tanaan dura karaa peejii kiyyaa kanaan badde jedhee isinii beeksisee fi lammaffaa irratti ammoo zuurii saglaffaan yookaan marsaa saglaffaan yoom jalqaba jettanii taa'if ka'ii na wallaalchistan illee akkasuma taa'if ka'ii waa wallaale bisallee isin biraan hin gahaa jechuudha. Akkasuma warri chaanaalii kiyyaa haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha. Wantoota haarawaan wanta isiniin dhageenye dafee isin biraan gahaa akkasuma like share gochuudhaan hiriyoottan teessan biraan gahaan isiniin jedha. Akkuma isiniin tanaan dura isin biraan gahuu yaaletti mucayyoo waggaa 4 Beerut keessatti baddee ji'a 6 dura maatii isheetiif bilbiltee waggaa 3 ji'a 6 guutuu maatiin ishee hin agarre jedhee isin biraan gaheessanii gara biyyaatti deebitee jirti. Wanni maatii ishee dhokatteef illee mana hidhaa keessa akka turte nuun gahamee jira jechuudha. Kanaaf warri sheer gootanii nu gaggaafattanii lakkoofsa jira jiruunis bilbiltanii gaafachaa turtan hundi keessanuu guddaa galatoomaan isiniin jedha jechuudha. Mucayyoon mana hidhaa keessa turte. Warri mana hidhaa keessa jiranii nama 9 nama 10 nama 5 akkasii gara biyyaatti deebi'aa jiran samoona kana waan ta'eef ishiin illee achi keessa gara maatii ofiitti deebitee jirti jechuudha. Sababni ishiin warraaf hin bilbilleef mana hidhaa waan turteef waggaa 3 fi ji'a 6 guutuun isiniin jedha. Kanaaf kan ishee sagalee ishee warrarraa dhokatte kanammoo rabbiin galanni haa ga'u mana hidhaatii gara biyya ofiitti maatii ofiitti lubbuudhaan deebitee jirtiin isiniin jedha jechuudha. Isatti aansuudhaan ammoo zuurii saglaffaan marsaa saglaffaa bararaan yoom jalqabamaa naan jettanii dhugaan isiniin jedha. Waan kanarratti yeroo as ejensiin Itoophiyaa kan Beerut keessa jiru wantoota garaagaraa yeroo sheer godhutti fiigan dhaqee ilaala jechuudha. Maaliif isuma zuurii saglaffaa jalqabee jedhee jechuudha. Haga ammaatti garuu wantootuma garaagaraa waanuma ta'e warruma ijoollee mana hidhaatii gara biyya ofiitti deebi'an akkasuma wantootuma garaagaraa social media irraa fuudhanii sheer godhan malee waan kanarratti homaa wanni isaan dubbatan hin jiru jechuudha. Haga ammaatitti ijoolleen baay'een isaanii jedhaniitiin eegaa jiraniin isiniin jedha. Kan akka guyyaa isaanii jalqaba wanta akkanaa jedhan fuudhan isin biraan gaha jechuudha. Anillee akkasuma akkuma isin eegdaniin eegaa jira jechuudha. Obsa godhadhaan isiniin jedha. Guyyaa waaqayyo jedhee gara maatii keessanitti deebi'uun hin oolu. Osoo akka yaada kiyyaati anuu yoona biyya kiyya jira jedhee yaade garuu akka yaada kiyyaa hin taane akka fedha waaqayyo malee jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu guyyaa rabbi jedhee gara biyya keessanitti deebi'uun hin oolu. Obsa isinii haa kennu. Artistii Kiyyaa Badhaadhaa sirba haarawaan nu dhufee jira jechuudha. Sirba kana isin hundi keessanuu dhayitanii daawwachuu qabdan jechuudha. As community kee jala kaa'een jira jechuudha. Viidiyoo sheer godhee community kee jala hin argattan jechuudha. Warri chaanaalii san yookaan duraan subscribe hin goone ta'e chaanaalii san akkuma jiru sirbicha fuudhee community kee jala waan jiruuf achi jala dhayitanii seentanii daawwachuu qabdan isiniin jedha. Oromoon baay'eedha garuu gara view isaatiitti kinoo gara nama 145 akkas waan ga'e natti fakkaatu jechuudha. Akka kan yeroo Teedii Afroo san sa'aatii 24 keessatti gara miliyoona tokko oliitu ilaalame garuu guyyaa tokko ta'ee jira. Nama 150 moo 160 agasuu waan guute natti fakkaatu. Oromoon keenya baay'eedha. Dhaqanii hundi keessaniyyuu dhayitanii sirba san daawwattanii subscribe gootanii like gootanii artistii keenya jajjabeessuu qabna jechuudha. Sirbinni sirba jaalalaatii miti. Hundi keessanuu seentanii daawwachuu qabdanii jajjabeessuu qabnan isiniin jedha. Jajjabeessuu qabna. Hundi keessanuu sheer gochuu qabdan jechuudha. Karaa feesbuukii liinkii sheer gochuu qabdanii sirba osoo hin taane liinkii isaa sheer gootanii akka namni hundiyyuu chaanaalii san irratti hordofu yookaan viidiyoo irratti argatu taasisuu qabdaniin isiniin jedha. Galatooma sirbicha akka as community jala waan jiruuf dhayitanii achi daawwachuu dandeessan jechuudha. Isin biraan gaheessanii gara biyyaatti deebitee jirti. Wanni maatii ishee dhokatteef illee mana hidhaa keessa akka turte nuun gahamee jira jechuudha.
Kanaaf warri sheer gootanii nu gaggaafattanii lakkoofsa jira jiruunis bilbiltanii gaafachaa turtan hundi keessanuu guddaa galatoomaan isiniin jedha jechuudha. Mucayyoon mana hidhaa keessa turte warri mana hidhaa keessa jiranii nama 9 nama 10 nama 5 akkasii gara biyyaatti deebi'aa jiran samoona kana waan ta'eef ishiin illee achi keessa gara maatii ofiitti deebitee jirti jechuudha. Sababni ishiin warraaf hin bilbilleef mana hidhaa waan turteef waggaa 3 fi ji'a 6 guutuun isiniin jedha. Kanaaf kan ishii sagalee ishii warrarraa dhokatte kanammoo rabbiin galanni haa ga'u mana hidhaatii gara biyya ofiitti maatii ofiitti lubbuudhaan deebitee jirtiin isiniin jedha jechuudha. Isatti aansuudhaan ammoo zuurii 9ffaan marsaa 9ffaa bararaan yoom jalqabamaa naan jettanii dhugaan isiniin jedha. Waan kanarratti yeroo as ejensiin Itoophiyaa kan Beerut keessa jiru wantoota garaagaraa yeroo sheer godhutti fiigan dhaqee ilaala jechuudha. Maaliif isuma zuurii 9ffaa jalqabee jedhee jechuudha. Haga ammaatti garuu wantootuma garaagaraa waanuma ta'e warruma ijoollee mana hidhaatii gara biyya ofiitti deebi'an akkasuma wantootuma garaagaraa sooshaal miidiyaa irraa fuudhanii sheer godhan malee waan kanarratti homaa wanni isaan dubbatan hin jiru jechuudha. Haga ammaatitti ijoolleen baay'een isaanii jedhaniitiin eegaa jiraniin isiniin jedha. Kan akka guyyaa isaanii jalqaba wanta akkanaa jedhan fuudhan isin biraan gaha jechuudha. Anillee akkasuma akkuma isin eegdaniin eegaa jira jechuudha. Obsa godhadhaan isiniin jedha. Guyyaa Waaqayyo jedhee gara maatii keessanitti deebi'uun hin oolu. Osoo akka yaada kiyyaati anuu yoona biyya kiyya jira jedhee yaade garuu akka yaada kiyyaa hin taane akka fedha Waaqayyo malee jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu guyyaa Rabbi jedhee gara biyya keessanitti deebi'uun hin oolu. Obsa isinii haa kennu. Artistii Keekiyyaa Badhaadhaa sirba haarawaan nu dhufee jira jechuudha. Sirba kana isin hundi keessanuu dhayitanii daawwachuu qabdan jechuudha. As community kee jala kaa'een jira jechuudha. Viidiyoo sheer godhee community kee jala hin argattan jechuudha. Warri chaayinaalii san yookaan duraan subscribe hin goone ta'e chaayinaalii san akkuma jiru sirbicha fuudhee community kee jala waan jiruuf achi jala dhayitanii seentanii daawwachuu qabdan isiniin jedha. Oromoon baay'eedha garuu gara view isaatiitti kinoo gara nama 145 akkas waan ga'e natti fakkaatu jechuudha. Akka kan yeroo Teedii Afroo san sa'aatii 24 keessatti gara miliyoona 1 oliitu ilaalame garuu guyyaa tokko ta'ee jira. Nama 150 moo 160 agasuu waan guute natti fakkaatu. Oromoon keenya baay'eedha. Dhaqanii hundi keessaniyyuu dhayitanii sirba san daawwattanii subscribe gootanii like gootanii artistii keenya jajjabeessuu qabna jechuudha. Sirbinni sirba jaalalaatii miti. Hundi keessanuu seentanii daawwachuu qabdanii jajjabeessuu qabnan isiniin jedha. Jajjabeessuu qabna. Hundi keessanuu sheer gochuu qabdan jechuudha karaa Facebook.